Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan gaaffii intiraansii herreega kutaa 12ffaa boqonnaa 3 statistics kan jedhu irratti ilaallaa jechuudha. Kuni gaaffii intiraansii baroota darban keessatti ba'aa turanidha. Jalni jalqabaa akkas jedha. Which of the following is not true? Kan armaan gadii keessaa dhugaa kan hin taane kamidha? Jechuun hundi isaanii kun iyyuu dhugaadha. Garuu tokko keessaa dhugaa miti. Inni isa kamidha? Akkas jedha. A. Random sampling requires time to plan and implement. Okay? Random sampling ni implement gochuudhaaf yookaan hojiirra oolchuudhaaf yeroo isa barbaada. Plan gochuu kan karoorsuu barbaada, yeroo barbaada jedha. Kun dhugaadha. Maaliif random sampling jechuun maal jechuudha jalqaba? Random sampling dha kan jennu sampling bakka lamatti qoodnee ilaalla miti reedaat. Sampling jechuudha bakka lamatti qoodnee ilaalla. Inni tokkoffaan randomidha jechuudha. Random isa jennudha. Inni kan biraan ammoo maalidha jechuudha? Systematic isa ta'edha jechuudha. Isa systematic ta'edha jechuudha. Kanaafiyyuu random samplingin kuni isa akkamiiti jechuudha? Kan nama jechuudha. Daat fakkeenyaaf namoota 100 keessaa namoota 100 waa'ee isaanii fakkeenyaaf maqaa amala isaan qaban tokko qo'achuu barbaanna jechuudha. Kanaafuu nama 100 kana fayyaa isaanii nama 100 kana qo'achuu hin dandeenye. Kanaafuu maal goona saampilii yookaan iddattoo irraa fudhanna jechuudha. Nama amma tokko irraa fudhanna. Fakkeenyaaf nama 5 fudhannee waa'ee namoota kanaa nuuf ibsuu danda'a fayyaa isaa kan jennu yookiin immoo nama 10 nama 20 ta'uu danda'a mitiire daata namoota muraasa irraa fudhannee ibsina jechuudha. Isa kana karaa ittiin fudhannu tokko siistemaatikidhaa fi random jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. Inni random jennu bakka namni 100 kun hundumti isaanii iyyuu carraa filatamuu qabu jechuudha. Nama 100 hundinuu carraa filatamuu isa qaban kana random sampling jedheenaan isa kana raawwachuudhaaf immoo bifa garaagaraatiin raawwanna lootorii miita jennee kan raawwannu jira bifa garaagaraatiin jechuudha. Kanaaf iyyuu inni kun yeroodhaa fi taayimii nu barbaada waan ta'eef inni kun dhugaadhaa deebii ta'uu danda'u jechuudha. Inni kan biraa there is no single rule for determining the size of sample jedha. Saayizii saampilii sanaa murteessuudhaaf single rule hin jiru kan seerri kana jedhamee lafa kaa'amee jedhu hin jiru. This is true kunis ammas dhugaadha jechuudha. Maaliifidha fakkeenyaaf nama 100 yoo ta'e nama 100 keessaa dirqama nama 10 fudhadhu. Nama 100 keessaa dirqama nama 5 fudhadhu saampilii amma kana keessaa fudhachuu qabda jedhamee seerri lafa taa'e hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf xaafii kumtaala tokko bituu barbaanna yoo ta'e jechuudha. Xaafii kumtaala tokko bituudhaaf amma kana keessaa jechuudha saampilii fudhanna yookaan immoo iddattoo fudhanna jechuudha. Kana xaafii kanarraa yoo fuunee jennee xaafiin kun yoo muraasa isee fuune jechuudha. Akkuma keenya yoo irraa ammaarree xaafiiwwan irratti keessa jiran kumtaala tokko guutuun isee anu irraa fuune kana fakkaata jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu isee kana fakkaata waan ta'eef daat bifa kanaan ibsina. Xaafii kana iddattoon irraa fudhannu burcuqoo tokko yookaan saanii tokko fudhachuu qabna yookaan immoo daat kiiloo tokko fudhachuu qabna kiiloogiraama 2 fudhachuu qabna wanti jedhee nu dirqisiisu single rule hin jiru. Kanaaf iyyuu kunis dhugaadhaa kunis deebii ta'uu danda'u jechuudha. Inni kan biraan any person can implement random sampling from given population. Population kenname tokko irraa population yeroo jennu daat akkasa kan uummata jechuu miti direct uummata qofaa miti jechuudha. Wanta sampilii irraa fudhannu fakkeenyaaf amma given population asitti xaafii kumtaala tokko isin jedha. Xaafiin kumtaala tokko population keenyadha jechuudha. Irraa sampilii fudhanna irraa iddattoon fudhannu population. Kanaafuu population tokko irraa namni kamiyyuu sampling namni kamiyyuu random sampling hojjechuu danda'a jedha. Random sampling kan hojjetu nama barate qofaadha. Inumaa jechuudha nama baratee fi nama waan sana irratti experience yookiin immoo muuxannoo qabu qofaadha. Kanaafuu kun dhugaa miti jechuudha. Which is not true jedha waan ta'eef deebiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu raawwachuu hin danda'u jechuudha. Namni random sampling raawwachuu danda'u nama maal ta'uu danda'u irra jiraata jechuudha. Nama muuxannoo sanaa qabu ta'uu qaba jechuudha. Inni kan biraa random sampling is free from personal bias. Personal bias irraa that bias of the investigator nama sanarraa nama investigate godhu nama ofii isaatii saampilii fudhatu sanarraa personal bias yookaan namni sun dhuunfaadhaan dabsuurraa addadha jedha. Kun dhugaadha. Random samplingiin maal miti biasii hin qabu. Biasii hin qabu gaafa jennu laala amma nama 100tu jira yoo ta'e jechuudha. Daree yookaan nama 100 waa'ee isaa qayyabachuu barbaanna yookaan qorachuu barbaanna yoo ta'e amala waan tokko jechuudha. Fakkeenyaaf amala rafiitii isaanii ta'uu danda'a. Amala waan tokko jechuudha keessaa yoo ta'e amala namni 100 kun carraa filatamuu hundi isaanii iyyuu qabu jechuudha. Carraa namoonni 100 kun filatamuu qabu waan ta'eef namni dhuunfaa suni kana hidhee sababa nama sanaatiif bias ta'e yookaan wanta dabu tokko iyyuu hin qabu. Maaliif namoonni kun hundi isaanii carraa filatamuu qabu waan ta'eef inni kunis dhugaadha. The answer is C ta'a. Bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan consider the following data asitti nuu kenname kana consider godhi jedha. Daat ergasii maal jedha? Then which of the following is true? Kan armaan gadii keessaa dhugaa kan ta'e isa kamidha? Amma asitti daataa nuu kenneera jechuudha. Daataan nuu kenname kun maalidha? 6 7 7 inni kan biraa 7
8 kun daataa nuu kennamedha jechuudha. Achi maal jedha? The mean division from the median is 7/4. Mean division median irraa argannu 7/4 dha. Kan dhugaa ta'uu isaa ilaaluudhaaf jalqaba mean division isaa hojjennee ilaalla jechuudha. Kanaaf iyyuu ilaala mean division argachuudhaaf jalqaba maal argachuu qabna? Median argachuu qabna jechuudha. Kanarraa median argachuu bifa garaa garaan arganna. Garuu amma karaa salphaadhaan lakkoofsi keenya meeqa daataan keenya 1 2 3 4 5 6 7 daataan keenya 7 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu mangoodha waan ta'eef salphaadhumatti kan akkas goone kan ammoo akkas goone isa walakkaa ta'uu miidiyaanitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu miidiyaaniin keenya meeqa ta'a jechuudha? Median equal to what? 7 dha jechuudha. Kanaafuu miidiyaanii mean division from the miidiyaanii hojjechuudhaaf maal goona jechuudha? Tokkoon daataa kanarraa hir'isna jechuudha. Absolute value keessatti maal goona jechuudha? Jaarraa meeqa hir'ifna? 7 hir'ifna jechuudha. 6 hir'isuu 7 achi plus jenna jechuudha. Ammas 6 kan biraa jirti miti 6 hir'isuu 7 goona jechuudha. Ammas negatiivii ishee kana booda maal goona? Ammas 7 laala sadan isaaniitiif iyyuu jechuudha. Meeqa goona? 7 hir'isuu 7 goona jechuudha. 7 hir'isuu 7 plus ammas 7 minus 7 goona jechuudha. Ammas 7 minus 7 goona 3 dha waan ta'eef jechuudha. Ishee amma plus 7 minus 7 dha jechuudha. Okay, kana booda plus jenne ammas 8 minus 8 goona jechuudha. Plus 8 minus 8 dha jechuudha. 8 minus 7 dha dhiifama. Okay, 8 minus 7 dha jechuudha. Plus 8 minus 7 ta'a jechuudha. Kanaan booda eenyuuf irra jechuudha? Lakkoofsa daataa sanaatiif irra. Daataan keenya meeqa inni? 1 2 3 4 5 6 7 7 irra jechuudha fayyaasaa jechuudha. Kana booda laalaa asitti jechuudha kun maal ta'a jechuudha? 6 7 meeqadha jechuudha? 1 tokko taati jechuudha. Okay, 1 asittis ammas plus 1 ta'a jechuudha. Ammas asitti kun 0 dha jechuudha. Ammas asitti plus asii 8 hir'isuu 7 kun yeroo absolute value keessaa ba'udha. 8 hir'isuu 7 ammas tokkodha jechuudha. Asitti ammas meeqadha kuni? Tokkodha jechuudha. Okay, plus 1 over maalii ta'a jechuudha? 7 dha jechuudha. Okay, this equal with meeqadha jechuudha kuni? 4 over maalii ta'a jechuudha? 7 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu mid division about the median keenya 4 over 7 dha malee meeqa miti jechuudha? 7 over 4 miti waan ta'eef kun deebii ta'uu hin danda'u. Kan armaan gadii keessa kamtu dhugaadha jedha waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan maal jedha? The mean division from the mode is 4 over 7 dha. Kanaaf moodiin immoo moodiirraa 4 over 7 dha. Kan ammoo baruudhaaf ammas maal goona jechuudha? Dhugaaf suba isaa baruudhaaf ammas jalqaba dalaguu qabna jechuudha akkasittiin. Kanaaf iyyuu gaafa kana jalqaba moodii barbaadna jechuudha. Moodii jechuun lakkoofsa isa deddeebi'ee dhufedha. Kanaafuu kana keessaa kan deddeebi'ee dhufe 6 7 8 dha 7 dha jechuudha. Yaada 3 dhufeera waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu moodiin keenya meeqadha jechuudha? Equal with what 7 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu tokkoon daataa kanarraa 7 hirribna jechuudha. Isuma kanaan wal qixa jechuudha. 6 7 hirribna kanarraa isuma amma hojjenne kanaan wal qixa wal fakkaataadha jechuudha. Gaafa akkasitti hojjennee meeqa nu dhufa jechuudha? 4 over 7 nu dhufa jechuudha. This equal with 4 over 7. Therefore mid division about the mode equal with 4 over 7 dha. Kanaaf iyyuu deebiin keenya B ta'a jechuudha. Inni bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan ammoo consider the data given below. Data armaan gadii kana consider godhi jedhama. Data kanatu nuu kenname. Ergasii maal jedha? The mean division about the mode of this data. Data kanarraa mean division isaa hojjenna jechuudha. Mean division hojjechuudhaaf jalqaba maal argachuu qabna jechuudha? Jalqaba mean isaa arganna jechuudha. Mean division dha miti. Kanaaf iyyuu mean division about the mode dha kuni mode dha jechuudha. Kun jalqaba mode argachuu qabna jechuudha. Moodiin isaa lakkoofsa deddeebi'ee daataa kana keessaa isa deddeebi'ee dhufedha jechuudha. Kana keessaa kamtu deddeebi'ee dhufedha? Lakkoofsa kana keessaa kan deddeebi'ee dhufe ilaalla jechuudha. Daataa kana keessaa amma 12 kan deddeebi'ee dhufe hin jiru jechuudha. 12 jara keessaa yeroo 3 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu 12 maalidha jechuudha? Moodii dha jechuudha. Lakkoofsi deddeebi'ee dhufe moodii dha waan ta'eef jechuudha. Moodiin keenya wal qixa meeqadha jechuudha? 12 dha yookaan 12 dha jechuudha. Kana booda maal barbaanna jechuudha? Tokkoon isaarraa daataa kana tokkoon isaarraa moodii kana hir'isna jechuudha. Kana jechuun 10 irraa 12 hir'isna jechuudha. 10 minus 12 jenna jechuudha. Achi kaane absolute value keessa goona jechuudha. Hunda isaa kana iyyuu jechuudha. Plus jennee wal qixa maal ta'a jechuudha? Ammas 12 irraas meeqa hir'isna jechuudha? 12 hir'isna jechuudha. 0 dha beekamaadha. Kanaaf iyyuu ammas 10 irraa ammas meeqa hir'isna jechuudha? 12 hir'isna. 12 irraa yeroo hir'isnu meeqa ta'a jechuudha? Absolute value keessatti minus 2 ta'a jechuudha. Achi kana booda plus jennee ammas 15 irraas meeqa hir'isna jechuudha? 15 irraa ammas 12 hir'isna jechuudha. Plus maalii ta'a jechuudha? 3 dha jechuudha. Absolute value keessa yeroo bahu jechuudha. Ish 16 irraa 12 yeroo hir'ifnu plus 4 ta'a jechuudha. 3 irraa ammas meeqa hir'ifna? 12 hir'isna jechuudha. Plus 1 ta'a jechuudha. Ammas 11 irraa ammoo 12 hir'isna plus 1 ta'a jechuudha. Absolute value keessaa minus 1 dha. 1 ta'e ba'a jechuudha. 12 irraa 0 dha. 15 irraa ammas plus 3 dha jechuudha. Over eenyuuf irra jechuudha? Isa kana erga irraa hir'isnee booda lakkoofsa daataa kanaatiif irra jechuudha. Innis meeqadha jechuudha? 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 jechuudha. Daataan kun lakkoofsa kanaafiyyuu 10 irraa jechuudha. Kanaa booda laalaa asitti jechuudha gaafa irraa hir'isnee jennu inni kun 2 ta'e keessaa ba'a. Maaliif asitti -2 miti -2 absolute value keessaa yaa'u 2 dha jechuudha. Plus asii kunis 2 ta'e keessaa ba'a jechuudha. Plus jennee ammas meeqadha jechuudha asitti 3 plus 3 dha jechuudha. Plus asitti meeqadha jechuudha 4 plus 4 dha. Plus 1 2 5 taati jechuudha. Kun walumatti jechuudha. Kanaa booda over 10 goona jechuudha. Equal 16 over what? Over 10 ta'a jechuudha. This equal with 1.6 dha jechuudha. Kanaafuu kun tokko tuqaa 6 dha. Kanaafuu deebiin keenya A ta'a jechuudha. Jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Okay, inni kan biraa math test score distribution of 20 students is given as in table below. Akka gabatee armaan gadii kanaan jechuudha barattootaaf qabxii isaanii qabxii herreegaa keessatti argatan kan barattoota 20tu bifa kanaanii kenname jechuudha. Kana egaa iskoorii yookaan immoo qabxii 1 hamma 5 gidduu kan argate barattoota 4dha jechuudha. 6 hamma 10 gidduu barattoonni argatan ammoo barattoota 6dha jechuudha. Qabxii 11 hamma 15 bifa kanaan deema jechuudha. Okay, kana keessatti what is the standard deviation of the scores? Iskoorii kanaa fi standard deviation isaa barbaanna jechuudha. Standard deviation barbaaduudhaaf jalqaba miinii argachuu qabna jechuudha. Sana booda variance arganna. Erga variance arganneeti variance keenya maal goona jechuudha? Ruutii jala galchina jechuudha. Kanaan standard deviation argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jalqaba maal argachuu qabna? Miinii kana argachuu qabna jechuudha. Miinii kana argachuudhaaf immoo mid point arganna jechuudha. Mid point jechuun kan kilaasii kana bakka bu'u kilaasii kana kan bakka bu'u mid point isaa argachuu qabna jechuudha. Mid point isaa argachuudhaaf immoo maal goona? Lakkoofsota kana yookaan daataa qabnu kana walitti daanee lamaaf irra jechuudha. Isa kanas maal goona jechuudha. Laalaasitti tokko ida'uu 5 meeqadha? Daat 6dha. Lamaaf gaafa jedhu 3 ta'a jechuudha. Bifa kanaan mid point isaa arganna jechuudha. Bifa kana mid point isaa maal gochuu dandeenya? Baasnee fixuu dandeenya jechuudha. Maal goona? Isa kana walitti daana lamaaf irraa 18 13 8 akkasittiin nu dhufa jechuudha. Erga kana goonee booda maal goona jechuudha? Miinii isaa arganna jechuudha. Miiniin isaa immoo walqixa maal ta'a jechuudha? Laala daataawwan kana hunda isaanii iyyuu maal goona? Jalqaba frequency isaaniitiin baay'isna jechuudha. Maal mid point arganne kana frequency dhaan baay'isna jechuudha. Kana jechuun 3 baay'isuu 4 meeqadha? 12 dha jechuudha. Plus 8 baay'isuu 8 immoo meeqadha jechuudha. 8 baay'isuu 8 40 8 baay'isuu 6 ifama 8 baay'isuu 6 48 ta'a jechuudha. Plus 13 baay'isuu 8 plus 140 dha jechuudha. Plus 2 times 18 36 dha jechuudha. Over jennee amma ida'ama maaliitiif irra jechuudha? Ida'ama frequency kanaatiif irra jechuudha. Frequency kana idaanee ida'ama frequency keenyaatiif irra jechuudha. Laala 4 ida'uu 6 meeqadha? 10 dha jechuudha. 18 20 jechuudha. Over 20 goona jechuudha. Kana booda isa kana walitti idaanee miinii keenya arganna jechuudha. This equal with 200 over 20 ta'a jechuudha. That irra digdamaati 00 hanga habadu this equal with what 10 dha jechuudha. Kana jechuun miiniin keenya meeqadha jechuudha? 10 dha jechuudha. Kanaan booda maal goona jechuudha? Tokkoon mid point keenyarraa maal hir'isna jechuudha? Miinii kanarraa hir'isna jechuudha. Erga miinii kanarraa hir'isnee booda frequency qabnu kanaan baay'isnee deebisnee ammas ida'ama frequency keenyaatiif irraa jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf maal goona jechuudha? Irraa hir'isna amma 4 okay 3 minus dhiifama 3 minus 10 meeqadha? 3 minus 10 ni torbadha jechuudha. Yookaan minus 7 dha jechuudha. Minus 7 square goona. Minus 7 gaafa isa kana minus 7 square goonu meeqa nu dhufa? 49 dha jechuudha. Kanaafiyyuu 49 jenna jechuudha. 49 times eenyuun baay'isna? Frequency isaatiin baay'isna. Frequency isaa eenyudha? 4 dha jechuudha. 4 jenna jechuudha. Plus jennee amma immoo 8 hir'isuu meeqaati? 8 hir'isuu 10 ti jechuudha. 8 hir'isuu 10 meeqa? Minus 2 dha jechuudha. Minus 2 square yeroo goonu 4 ta'a jechuudha. 4 jenna 4 times frequency isaatiin baay'isna jechuudha. Frequency isaa immoo meeqadha? 6 dha jechuudha. Plus amma immoo jechuudha maal goona? 13 kanarraa meeqa hir'isna jechuudha? 10 hir'isna jechuudha. 13 irraa 10 yeroo hir'isnu 3 ta'a jechuudha. 3 square goona. 3 gaafa square goonu immoo meeqa ta'a jechuudha? 9 ta'a jechuudha. 9 9 times what? Frequency isaa immoo meeqadha? 8. Isa kana plus jennee plus ammas 10 immoo 18 irraa hir'isna jechuudha. 10 gaafa 18 irraa hir'isnu meeqa ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. 5 dhiifama 8 ta'a jechuudha. 8 baay'isuu 2 immoo meeqadha jechuudha? 8 jalqaba square goona. 8 jalqaba square erga goone booda 2 baay'isna jechuudha. 8 square gaafa goonu meeqadha? 64 dha jechuudha. Okay, isa kana immoo eenyuun baay'isna? Frequency isaatiin baay'isna jechuudha. 2dhaan. Achi meeqaaf irra jechuudha? Lakkoofsa ida'ama frequency keenyaatiif jechuudha. Ida'amni frequency keenya meeqa nu dhufee ture? 20 nu dhufee ture jechuudha. Okay.
This equal with kana gaafa waliin baay'ifnee erga walitti daanee booda meeqa nu dhufa jechuudha 422 dhibba afurii fi 22 irra meeqaati jechuudha irra 20 dhufa jechuudha. This equal with 21 dha jechuudha. Kun maanni variance dha jechuudha. Okay, kan nu barbaadaa jiru garuu maalidha standard deviation dha jechuudha. Kanaafuu standard deviation immoo wal qixa ta'a maal jechuudha variance ruutii jala galchina jechuudha. Kanaafiyyuu innis variance kan keenya ruutii jala galchina under radical 21 dha jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin keenya under radical 21 ta'a jechuudha. The answer is B dha jechuudha. Bifa kanaan deebisuu dandeenya. Please kanneen viidiyoo kana ilaaltan like godhaa. Kanneen maatii channelii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Nagaatti.